Gaatur jirola jalmoy bontu fa yoya bagna gangar radio arrat biyole soromya dufsi jetta agar mari henna dabarra aye jalgal modulle karana blasirani Terus menerima sagare Kenya kan waranan kusuma oromo kasumasi sagale mataballa oromo sesayu garali pakana tiga meter kiti komisi bakka gara-gara bandese sagale Kenya kamta jirutti nawalin gafif dedi ko taala ke tiru nawbati ke tibi atille kudda galato mijinge ayye jalmoy warani bilisuma oromo egi hortae ajajot olana aba wobo kesa filate sulle tembot odo guddon turin akaisatteti barkum lama biddan tokko rat tul gudda maka qabsaa'u gameeyyi hannen ak jaalele moqiltu jaalladi gammada jaallagasa waagi jaal asan amne faatil labsate khaba hibba baadiya kallatti hundaan hojiin seenu tarkaaf injifannoo boolsa dachada sangal meesun gaddoot oromiyaa edduunfatu haraful media daddaatiif ragaalee suursagalee duumba'uu jiruun arguu jiru haa ta'u malee mootummaa shiftaan Itoophiyaa injifannoolee kan dhorsuuf jecha neetworkii bilbilaa interneetaa balleessee jira. Kanaaf eegi neetworkii interneetatiif bilbilaa bade tochiin gam naannoo keessanii maal fakkaata? Egaa dhugaadhaa erga hoggantoonni dhaaba keenya duraanii qabsoo karaa nagaa jedhu amanuudhaanii waraanaa fi wanti dhaabni isaan manni Oromoo raabbii qabuu fi gara biyyaatti galanii kaasee egaa qabsoo karaa nagaatti amanuudhaan gara biyyaatti galanii waggoota lamaa olii fi waraanni bilisummaa Oromoo murtii tokko malee waamicha irra deddeebiidhaan gochaa ture. Qabsoo Kilayyuu beetii eeruutii seerri gaadichaa kan inni jedhee qabsoo hidhannootti amanneeti kunuunfis kan inni manaa baanee qabsoo karaa nagaa jennee galuun keenya kun immoo garanuu akka uummata keenya garbummaatti kuffisuu fi ija uummata keenya illee falleessu dhibba hundi keenya yuunuma beennaa kanumarraa ka'uudhaan waraanni bilisummaa Oromoo irra deddeebiidhaan kottaa gara dirreetti deebi'a qabsoo karaa nagaa kana haala isaa ilaalamee gaarii miti sirrii miti bilisummaan itti barbaannu hawwii uummata keenyaa guutuu hin dandeenye waan ta'eef kottaa dirreetti deebi'aatiin mutanii jedhee kadhataadha ture waraanni bilisummaa Oromoo akka isaan gara dirreetti deebi'anii lolanii lolchiisanii fi jechuudha. Kanumarraa iyyuu ka'uudhaanii deebiin achirraa deebi'ee hagam quba qabutti amma danda'ametti namoonni tokko mootummaa hojii mootummaa isaatiif kana hojii walii galuun illee kan waraana sossobanii akka inni meeshaa isaa hiikatee harka isaa mootummaatti laatuuf namoota hedduudhaan gaggaafatamaa ture yeroo sanatti jechuudha. Kanumarraa ta'eegaa hooggantoonni duraanii hooggantoonni waraanaa fi sirnaabichaa fi namoonni mootummaadhaan shakkamanii fi mootummaan hin amanne hedduun isaanii mana hidhaatti guuramanii kaan immoo hidhaa raabbii jedhanii manatti namtii tokkollee akka isaan hin goone hirfamanii kaan baqatanii ka biyyaa ba'anii fi jiru. Walumaa gala mootummaan hooggantoota dhaabaa duraanii qabsoo karaa nagaa akka amananii galangaa hin booji'amanii sochii tokkollee hojii tokkollee hojjechuu akka hin dandeenye jedhee waraanni bilisummaa Oromoo fi gocha ta'e kana hubachuudhaanii qorannoo fi yeroo hedduu irra deddeebiidhaanii haasaa maree godhateenii akka korri sabaa ta'amee hoogganni olaanaan dhaabichaa filamuu taasifamee kanas immoo milkiidhaaf injifannoo guddaadhaan xumuree jechuudha. Ta'ee gammoo hooggansi dhaabaa abaa'uu wabuu yeroo dhiyootti filame kaasee jijjiiramoota waggoota 50 waraanni bilisummaa Oromoo fi addi bilisummaa Oromoo hundeeffame iyyuu kaasee ta'ee hin beeknetu naannoo Oromiyaa keessatti ta'aa jira raafama guddaatullee uumamee jira jechuudha. Kana keessatti egaa duula gurguddaa maqaa gameeyyii jaallan keenya qabsoonni taasisanii qabsoo irraa dhaallee gaggeeffamaa jiruun kaabaa kibbatti baaliqatti qabsoo kanatti duula kanatti himaa jira. Duulli kun egaa tokko jedhee jalqabeeyyuu injifannoo malee wanti hamaan hin jiru injifannoo guddaa fi milkiidhaa kan itti argataa jirru diinallee biyya keenya keessaa dachee keenya lafattamuura keenya sawwaalle keessaa buqqifnee qabsoo keenya kaleessa daangaa Oromiyaa irra ture biyya ollaa irra ture finnee biyya keessatti gashinee uummata Oromoo wajjin akka uummanni Oromooillee ofii isaatiin falmatuu fi ofii isaa irraa lolee diina kana ofirraa buqqisu gochuudhaan yeroo ammaa kana waraanni bilisummaa Oromoo kaleessa daangaa Oromiyaa irratti lolaa ture bosona Oromiyaa keessatti lolaa ture amma gara magaalaa fi gandootaatti seenuudhaan uummata wajjin kan inni lolaa gochaa jiru lolichi iyyuu lola waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa faasistii gidduutti deddeebiinsifamaa jiru kun egaa amma garbuumaa fi garbuunfataa gidduutti ta'ee jechuudha. Uummanni Oromoo sirmaatee kan inni jiru eeguudhaatiin jaarsanaa qawwee qabuu kan qawweedhaan qabullee qawweedhaan itti seenee waraana bilisummaa Oromoo wajjin lolaa jira. Kan kana gochuu hin dandeenye immoo nyaataaf bishaanii waraana bira dhaabbataa jira. Innarraa hikkatanii ammayyuu daran lolli kun jabaataadha jira. Lolichi kan laafu jabaatee ittiin bilisummaa keenya sadhubaatti mirkaneeffannudha jechuun barbaada. Ayyee loloo gugurda taasisaa turtan keessaa godin Wallagga Bahaa naannoo Naqamtee dhiyoo taasistan akka fakkeenyaatti dubbanna mi'aana saasigaa dhuunfachuun agamtoo aarsa san gaafata akkamii dhuunfattan? Egaa aanaan taasichaa kanaa yeroo itti murteessinee seenuudhaaf jennee namoonni achi keessa jiran irra guddaa waraana mootummaa ta'an hidhatanii dhaabbatanii ilmaan Oromoo taanee qawwee wobootiin Oromoo hin ajjeesnu gara keenya kottaa waliin lollaa waliin loluu wayyaa
jennee hedduu isaaniiti kan waamicha goonee achi keessaa kan gara keenyatti dhufanii walitti dabalamanii jiru kan immoo diganii achi ta'anii jiru walumaa gala lolli suni seenamee sa'a sadiirraa kaasee aga sa'a ja'aatti kan dhufaasite dhumarragaa waraanni mootummaa kaasittii kuni meeshaa qabu hundayyuu gateedha kan inni bakatee magaalaa sana gadhiisee kanumarraa ka'uudhaanii caasaalee mootummaa achi keessa jiran qulqulleessuu keenya eega mirkaneeffamne booddee jedhamtoota siyaasaa mana hidhaa keessatti seelii diinaa jedhamanii deeggartoota woboo jedhamanii hidhamanii jiranii yoo xiqqoo ta'e namoota 150 kan waggaa hedduudhaaf achi keessatti dararaman mana hidhaa sanarraa baafnee meeshaa diinaa toora taa'uu kan uummata Oromootiin qabatanii bulchan sodaachisan yoo ta'an ittiin ajjeesu yoo ta'an ittiin saaman immoo kasaasarraa kaasuudhaan haga meeshaalee gurguddaatti kan itti keessaa hojiine inni kaan immoo uummatii fi kanumarraa ta'ee guddaa gammadee waajjiraalee mootummaa waajjira bulchiinsaa nageenyaa kadhaabaa kan maalii tokko illee tuuranne nuti biyya ijaarrataa jirra biyya ijaarreen waajjira ijaareen irrattisu jennee barigaa kan kaleessa uummanni keenya keessatti hidhamee dararamaa ture hundayyuu waajjira mootummaa waan fakkaatu guutummaa guututti tarkaanfii xumuraarratti galmeessinee jechuudha. Achi keessallee galmee sobaa uummanni keenya ittiin hidhamee dararamaa ture hedduutu jira kan uummanni keenya ittiin yakkamee ittiin himatamaa jiru baay'eetu jira kana guutummaallee walumaan balleessinee jechuudha. Caasaan mootummaas waajjirri mootummaas qabeenyi mootummaa sun namni waraanni taasistii kunii fi lolli kun lola jabaa waan ta'eef konkolaataa 8 kan inni dhiisee achi keessaa torban dibatee lola irratti dibatee tokko immoo irraa deebi'amee harka keenya jira waan keessatti ta'edha waan guddaa nama boonsuudha magaalaa sana biyyaa guutuudhaaf turannee ittuma fufee humni barbaaduu urjii lolaa ga'a rakkoo taasisiisaa kan keessa jiran biqiltoota magaalaa garaagaraa gandoota garaagaraa kanneen akka baloo bareedaa hangar gabaa jumaataa kan jedhan bulchiinsa magaalaa hundumtuu gandoota akka gabaa sanbataa addeettaffaa afaffaa jedhamee waamamu hundumayyuu guyyuma sanadha kan inni to'atee caasaa diinaa keessaa balleessee qawwee caasaa diinaa harka ture diina waraana mootummaa harka ture uummata isaa hidhachiisee alaabaa fi faajjii uummanni keenya waggoota hedduudhaaf itti yakkamee itti hidhamaa ture dhaabnee uummanni keenya kunoo agammaatiyyuu bilisummaa isaa labsatee jira jechuudha aanaan isaa tigga. Ayyee mootummaan PP waraan bilisummaa Oromoo fakkeessuun humnoota isaa wiiggitti haa'u waraan bilisummaa Oromoo fakkeessanii qabeen uummataa saamaa jiraachuu qaama hawaasaatiif deeggartoo qabsoo bilisummaa Oromoo irraa dhaga'ama. Wanni akkanaa kun naannoo san keessa sochootanii wanni mul'atu yookaan sammuudas jira. Yoo jiraas dhaggeeffattoota kennaa ibsi jaalmoo dabalataan ammoo namoota kan barbaaddanii baasuuf tattaaffii hagam godhuu jirtan. Furgaatii waraana bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa keessaa bakkoota hedduudhaan haga handhuura Oromiyaa Finfinneetti illee Finfinneetti tarkaanfii diina irratti fudhataa ture jirra. Bataas turree agarraatti illee fudhataa jirra. Kana keessatti mootummaan illee bakkoota waraanni bilisummaa Oromoo to'ate kana yeroo itti seenuu dadhabuu Uummata gochuu gaafa dadhabuu achi keessatti caasaa tolchataa namoota babal'ii fakkaatanii socho'an ijaareetu uummata keenya ittiin dararee saamee wantoota aadaa fi duudhaan Oromoolee akka saalfiitti ijaaruu uummata Oromoo biratti jibbisiisuu namarratti raawwata sabboontota ilmaan Oromoo waraana bilisummaa Oromoo wajjin hariiroo qabatan uummatichaaf itti ibsatan garbummaa kanallee ofirraa mormanii ittiin ajjeesaa jechuudha. Kan immoo mootummaan akka godhee uummanni keenya illee hin beekaa isin fakkaatanii kan isaan saamanii yeroo isin hin jirrettidha kan nuti saamamu. Namoota akkas godhan immoo hiyyummaa isaanii beekuu baannis immoo mootummaan akka qindeessee ijaaree nutti erge hin beeknaa namoota ija ta'anii fi nuti jaallannu rakkoo keenyaa fi dhimma nidha kan jalaa ittiin hojjetamaa jiran jarri kuni warroota hariiroo wajjin qabanidha kan isaan ajjeesaa jiranii. Kan immoo akka mootummaan qindeessee nutti erge illee hin beeknaa jedhate hawaasi kan inni beeku. Hawaasi keenya beekaa jechuudha. Kana mootummaan akka qindeessee ijaaree kuni namoota jajjaboo Oromoon qaroodha jedhee qaroo Oromoo ta'an ittiin agarsiisaa jiru jechuudha. Namoota kana immoo nuti bakka isinitti tarkaanfii keessa deebi'ee kan illee irratti fudhataa jirra bakka hedduutti qulqulleessaa jirraa jechuudha. Kan immoo dogoggoraan kana keessa seenanii fi waraana bilisummaa Oromooti jedhanii namoonni sun dhiisii godhatanii adeemuu jaalaluma waraanarraa kan ta'e waraana keessaa namni itti dabalame kan jira kan immoo gochine Kotellee keessaa kabaasee jira kan dhiisee keessaa galee jira walumaa galatti borsarraa kaasee erga tarkaanfii xumuraatti nuti waan dhiisne qabnu bakka hedduuttis immoo qulqullaa'aadha. Barreeffamni addunyaa ejjennoo illee qabanii jechuudha. Namoota nama dura dhaabbatanii nama loluu danda'anii fi isa kana uummata keenya dura beekaa uummata keenya dura gaadhaa jechuudha. Ayyee duulli maqaa qabsaa'oo gameeyyiin moggaafam kun yeroo murtaa'eef geggeeffame sunirraa immoo haa akka garbiraa darba ajajaan olaanaan ABO woboo ibsee jira. Duulli marsa ittaanu ce'u duulli marsa kanaa kun agab isa milkeessitanii fakkaata galmi duul kanaallee dhees maali? Hayyeegaa duulli kun dhugaadhaa jechuumayyuu karoorraa fi qabannoodhaan kan inni itti seenamee qorannoo yeroo dheeraa eega godhamee booddee itti seenamee
wanti immoo karoorfamee ilaalamee baaf galli isaa eessaan akka ta'u akkamitti akka ta'u qoratan immoo milkiin isaa namarratti akka saayinsii lolaatti fi lolli tuutti seenanii kan inni itti muramu qorattee diina beeki diina guddaa humna xiqqaadhaan yeroo barbadeessuun hin danda'ama. Duulli kunis qoratamee fi akkaataatti geggeeffamuu murtaa'eetti itti seenamu. Kana keessatti egaa waraanni bilisummaa Oromoo uummata isaaf kan inni lolaa jiru uummata isaarraa kan inni lolaa waan hundayyuu argataa jiru hawaasa keenya kanaa wajjin lolaa jirra hawaasa bilisummaa dheeruu fi garbummaa jibbuu kan lolaa jirru. Duulli kun inni isaa bilisummaa fi walabummaa uummanni keenya barbaadu isa qabeetii sobaa yookiin mooti luluqsanii uummata dinagdee sun taane bilisummaa dhugaa sana ittiin argamsiisuu fi jechuu kan duulli kun itti deemaa jiru. Duulli kun bara boodaatti shakkii tokko malee kan amanuu bilisummaa uummanni Oromoo barbaaduu fi walabummaa biyya keenyaa kan mirkaneessuudha jedheetiin amanaga. Ayyee jaalmoo marii heerna sumaatti odoon xumurannee dhumirraa dhaamsu uummata Oromoo keessaaf alaatiif akkasumas jaalala zoonilee hundi jiraniif dhaamatti yoo qabaatte dhaabadhu. Inni laafiin qabu Uummanni keenya garbummaa jala waggaa hedduudha ture kana keessatti namoonni hedduun garba diinaa ta'anii diinaaf hojjetaa turan diinaaf dubbifaa turan namoonni baay'een immoo fakkeessaniituma uummanni keenya akka hin falmanne akka hin hidhanne akka hin qawwee bitatee diina isaaf irraa lollee fi sochobanii uruursanii garbummaa keessatti ibsaa jiru jechuudha. Oromoon dhuguma guddaa galaanaa Oromoon hoomni isaa waldhabee galaanuma humna jabaa qabuudha. Saganaaf uummanni keenya haasaa namaa dhagahuu dhiisee tokko kan inni itti garboome qawweedha. Qawweedhaan cabee mirga isaa eenyummaa isaa dhabe waan ta'eef kan inni ittiin bilisa ba'uuf qawweedha waan ta'eef qawwee bitachuu qabaa jechuudha. Akka kanaan dura qawwee gurguree sangaa bitachuurra qawwee gurguree lafa bitachuurra qawwee gurguree mana ijaaruurra lafa sana gurguree qawwee bitachuu qabaa jechuudha. Qawwee gurgureetu lafa bitate deebi'ee immoo qawweedhuma gurgure kanaan mirga isaa dhabaa jira. Ilmaan keenyaa nurratti duulaa jiru Oromoota irratti duulaa jiru safarsaa irraa buqqaa jiru qabeenya isaa saamaa jiru kanarraa barachuu qabaa jechuudha. Oromoon namoonni maqaa hidhannoo dhagahuun seen hedduutu jira kan Oromoo gowwoomsaa oolan miidiyaa garaagaraa irratti ba'anii Oromoodhaanii adakka jabaadhaati maaliidhaati bilisoomteessa jedhan hedduutu jira jechuudha.